Yoo yaa ashama harka fuune jira jirtoon numti keessan baga jiraattani baga wana geessanii kun sagantaa addaati qophii bashannanaa bu'aarsa amma tumura sagantaa keenyatti nu wajjiniin ta'a maarree warri gumaa miidiyaadhaaf laayikii sabiskiraayibii goone sabiskiraayibii taaftii yuunitti dabalama warri duraan jirtan hedduu galatooma koomentiidhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha laayikii sheer godha viidiyoo kana keessatti viidiyoo tokko tokkeetti gaggabaaboo wayiiti bu'aarsuu bashannansiisoodha maarree amma tumura sagantaa keenyatti nu wajjiniin ta'an affeerraa keenya viidiyoo keenya jalqabaa irratti kan nuti fudhannu video yeroo ammaa kana tokkokiin nama jibbisiise tokkokiin yeroo ammaa kana akkamii beekumsa irraa argatamu caalaa wal fokkisiisuun gochaan hundinuu beekaa wallaalaa walitti adeemuun kan irratti meemee ustaatiin kun maal jedhan wallaahi waan isaan jedhan meemee walumaan ilaalu dhugaana jibbisiisiyan yeroo kanatti arsii faree jimmaa fi harargee jimma akkasitti wal kutaan sadan kun ayyaa tiktooki wallaahi reefi sijibboo bira darbee funyaan si qabadhe beekaadhaan wal qabannee wal gorfannee wal irraa baqachuu dhiifnee wal qajeelfanne isa turchenne san reefan gaabbii wallaahi wallaalaan kutaa ja'a hin dabarre beekaa seenaa hojjetee deeme qabiriitti maqaa baalagummaatiin arrabse wallaalaan jimmaa beekaa harargee kan durii arrabse wallaalaan harargee kan arsii arrabse inni kan arsii kan iluu arrabse gorsi raayyaa ustaaz raayyaa yookaan adaawaa nuun taane kan raayyaa maalitti nuu ta'a kan qo'anayyuu nuun taane kabaja islaamummaa keenyaa dagannee liiviitti ol baanee islaamummaa baataa qaama dubartii ilaallee geemii taphanna jenne maqaa islaamummaa baataa na muhammadiin utuu qabnu mazmuurii pheenxeetiin sirbine areeda dheereffannee kabaja diinii keenyaa wallaallee ol baanee waan hin taane asirratti haasofne hadafaa islaamummaa addunyaarra dhufne daganne yaa tiiktook riifensi jibbe wallaahi soo beekaan meeqa sirraa walitti immoo haasaa beekaa namni dhagahu hin jiru. Nadagaala ijoolleen manaa isliimaati. Isin jechuun afaan Oromootii fi alaabaa Oromoo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooftanii amma asiin nu geessanii lolli ijoollee fi beerarraa kan dhaabbatu jan duraanuu. Warri sooshaal miidiyaa irraa iyyitan kun akka waan namni isin malee hin jirretti ifuma harargees taatanii jimmaas taatanii walitti iyyitan. Dhaggeeffadhaa qoshaashoochi warri harargee fi jimma bakka buune jettanii walitti girgir jettanii oowwas keessa nu kaaftan. Ani ma misaalii hayyee baha Oromiyaattiin daladhe jaarraa abbaa gadaa keenyaa miti. Harargeetii miti dhaggeeffadhu gurrabanii jaarraa abbaa gadaa harargeetii miti akka Oromoon biraa Oromoon arsii ilaaltutti hin laala malee ani harargeedha jedhee jaarraa abbaa gadaa ija kophaatiin hin laalu. Jaarraa abbaa gadaa akkaan abbaa jifar laalutti hin laala malee ija biraatiin kophaan laalladhee maali gandummaa jaarraa abbaa gadaa harargee bichaaf dhalate harargee bichaaf qabsaa'e harargeetu irraa luluu qabaa. Akka Oromoo tokkotti ilaala malee ija biraa takkaan hin laalu. Jaarraa abbaa gadaa akka ijoolleen jimmaa laaltutti ilaala malee ija harargee bichaatti ilaalee isan xiqqeessu yaa uummata qushaashaa. Warri ajandaan kun akka babal'atu godhe warra manguddummaadha jee jidduu tana yaa'u. Ijoollee baxanaana tanaa wajjin manguddummaa goonetanii asii ol yaatanii kadhatanii wallaalaa mataa gubbannu nama baaftanii nurra fincaasuu eegaltan. Manguddummaan kanaa wajji maal barbaachisa? Haga isin manguddummaa dhaabuu hin dhiisinitti gandummaanis oowwuu hin dhiiftu. Yoo isin tuffattanii lafa dhiiftan ijoolleenis firraa dhiifti. Yoo isin ammoo manguddummaan jala yaatanii nama meeqarra tol baaftanii kadhaa baay'iftan wanni akkasii inuma hin dhaabbattu kaan irraa baatan kaanuma dabartanii osuma akkasiiti umriin isin dabarti. Walitti bitannee walitti gurgurroon silaa baramee barii silaa sin jirru rabbi rahmataa godhu abbaa kiyya tokko tiyyuu durii du'e jaarraa abbaa gadaa jedhama. Isatu ijoollee maali calluma inni naan uyyuu hin gaggeessinaaf jedhu waan tokko haasa'uu dhiibne ilma tokko nuti haasa'uu dhiibne jedhu anaa haasa'u dhiirti haasa'utu utuuruma waan tokko haasa'uu dhiibne jedhe bara afaan qabanneetuma teenye qaata waan jiru bakka jiru geenye jedhe haasofte dhiirti biraa deemte dhiirti wallaahi anaa haasoftu dhiirti kun gizee haasoftu rahmata namaan gootu bara namni itti dhufuu itti aanu haasa'u hin jettu ijoollee jedhee gadi ba'ee jaarraa abbaa gadaa Abdulkareem rabbi rahmata siima godhu haasaa mataa namaa keessaa yeroo hunda taa'e namni haasa'ee biraa kootee akka jedhe maal ijoollee jedhe maa qabsootti sibiilatti maal foone jedhe wal geenye yoo jenneetuma calluma inni teenye hin gaggeessina wallaahi maalan isiidhaa godhaga ay innoo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu ilmaan gandummaa akkuma na beektan ani ijoollee jimmaati inni immoo ijoollee harargeeti. Wannamma miidiyaa kanarratti deemaa jiru ijoolleen fakkeenyaaf wal bira dalagatan akka gandummaadhaan walitti dhufanii wal lolanii dalagaarraa wal baasanudha jechuudha. An jimmaan akkana beektan inni immoo ijoollee harargeeti.
Garuu lolisa tokko malee kabajaan dalagaa keenya uffanne jechuudha isinii galee. Ani Jimmaa inni Harargeedha. Garuu kabajaaf jaalalaa waliin jiraanna malee gandummaadhaan abbaa Jifaar arrabsinee jarra abbaa Gadaa arrabsinee miidiyaa irra waliin oolnu jechuudha. Isinii galee tokkummaa bakka jirtan tokkummaa jabeessaa tokkummaan humnaa isinii jechuu barbaannaa galatooma. Gadadoon mataa nu bahe gandummaa dhiisaa nu gahe lakkii dhiisaa nu gahe dagaadoon wanti dabnee fi abbaa oomaa wanti dabnee fi seenaan Jimmaa akkan cabnee fi seenaa goototaa adda footee gandummaa waan ati nu goote abbaa Joobir wanti dabnee fi sultaan Joobir wanti dabnee fi oromiyaan akkan cabnee fi gandu. Leencatu leenca faarsaa jedhu Ustaaz Raayyaa akkuma isin dhageessanii kaasanii egaa akkuma beekamu gandummaan Harargee fi wallaahi baay'ee obbolaa lammanii meemee kamirra godhanii kamirra dhiisan hundinuu obbolaa lammanii wallaahi baay'ee nama gaddisiisa rabbiin nagaa buusuu Jimmaa fi abbootii keenya abbaa Jifaar kabajamaa fi jarra abbaa Gadaa gameessa namaa rabbiin qubsuma keessan jannatal firdawsiin haa godhu. Atumti viidiyoo kana daawwattu rahmata kadhuuf rabbiin caffee jannataa keessa isaan haa kaa'u. Arrabni har'a cabee abbaa Jifaariif jarra abbaa Gadaa arrabsu kun arrabsee bu'aa fiduu dhiisiitii ituma faarsee bu'aan qabu. Wallaahi rabbittan kakadha. Arrabni har'a isaan lamman arrabsee arraba cabee arrabsu kun ituma isaan faarsee bu'aan qabu. Maaliif beektaa? Gootatu waa'ee gootaa dubbatee jedha. Arrabsuuf faarsuu keessattis waa'ee gootaa gootuma dubbata, waa'ee hayyuu hayyuma dubbata, waa'ee beekaa beekuma dubbata. Jara kana lamman kan faarsees arrabsees bu'aa buusuu danda'u anaaf isin osoo hin taane nama waa'ee isaanii beeku, nama kaayyoo isaanii qabu. Akkasi hin aarinaa uummata keenya jaahiloowwan kotte duudaa isaan arrabsitu irratti. Akkasiin jedhaan gama. Tarii maaliif naan jettuu laata? Obboleewwan kiyya maraataan nama faarsuus arrabsus abaarus eebbisus bu'aa qabaama hin qabu hin galmeeffamu fudhatama hin qabu. Kanaaf warroonni arraba cabanii abbootii keenya kana xiqqeessuu barbaadan maraatuudhaan adda adda baafnee in ilaallu. Arraba isaanii miti faaruun isaanii iyyuu bu'aa tokko hin qabu. Galatooma. Bilisummaan haaya qalbiiti nuura jechuudha. Namni bilisummaa hin qabne iftuun argu yaaduu hin danda'u. Qaabsoon tuni hafuura jechuudha. Cimsa namaa kenniti. Qalbii nama jabeessiti. Jaalala nama fiddi. Namni hojii qaabsoo godhe obboleessira walitti dhiyaata jechuudha. Kun sharrii yaadullee sharrii dhiiseeti lashoo marfata jechuudha. Namni bilisummaa hin qabne sareedha. Sareellee saree fayyaa hin qabne. Namni halaalatti dhagaan dhawu dhagaan firra ari'uusan jechuudha. Alagaa ta'ee jiraata jechuudha. Dachiisaa ta'e lafasaa gubbaarratti alagaa ta'ee keessummaa akka nama biyya alaatii dhufetti akka fedhan godhan fedhanni hidhan fedhan gadhiisan fedhanni jeesan akka fedhan godhuu danda'an jechuudha. Haala kanaan hin jiraatan bilisummaa hin qabne. Osoo inni harkuu qabeenya duraa fuudhan maata akka godhuu hin danda'u. Qaaliyyoo isaatiin osoo harkuu horii isaatii qabeenya isaa hunda zarafanii fudhatan jechuudha. Osoo dubbii kootiin seeniin dura seenaa tokko isinii kaasuun barbaada. Innis nama lama ta'aniitu karaa gubbaa irratti walitti dhufan. Yommuu walitti dhufan eessa deemta jedhanii wal gaafatan. Tokko keessaa akkas jedhe lafan garagalchuu deemaa jedheen. Lafumaan irra taa'u kan garagalchita lafumatti irra teessu kan garagalchaa jedheen. Hin dandeessaa jedheen hin danda'aa jedheen. Okay. Lafallee garagalchitaati. Yommuu lafa garagalchitu ofii keetii iddoo kam dhaabbattee lafa garagalchitaa jedheen. Yeroo fakkaree ilaalu namichi iddoo dhaabbatee lafa garagalchuu hin qabu jechuudha. Isinis namoonni seenaa goototaa xureessuu barbaaddan iddoo isin dhaabbattanii seenaa goota kanaa xureessuu barbaaddan